Himatamtoonni sukkaara aliyii fi himatamaa yeroo farkisaa hin qabamne godina Arsii Lixaa aanaa Nansaboo ganda qonnaan bulaa Nansaboo Gurxee bakka addaa Adaamaa jedhamutti halkan dawoo godhachuun wal gargaaranii abbaa manaa himatamtuu tokkoffaa Du'aa Dassaaleny Qaddaalaa jedhamu manuma isaa keessatti yakka ajjeechaa irratti raawwachuun himatamaniiru. Himatamtoonni kunniin yakkichi akka dhokatuuf yaadanii reenfa miidhamaa haala hammeenyummaa fi garjabummaan guutameen mataa irraa kutuun mana fincaanii keessatti gatuun erga dhoksaniin booda poolisiin aanaa Nansaboos yeroo hawaasa irraa argateen himatamaan tokko yeroof miliqus haadha manaa miidhamaa sukkaara aliyii jedhamtu to'achuun galmee abbaa alangaa waliin qorachuun qaama dhimmi ilaaluuf kan ergan ta'uu odeeffanne. Shakkamtuu tokkoffaan haati manaa isaa namicha kanaa walitti dhiyaatti lammaffaa irratti fuudhinsa kanallee hin eeyyamteen malee haga fuudhee ka'e waan barbaachisaa ta'e qabeenya isaa ta'u waan garagaraa waan jalaa qoodatteef heeyyama duraa sanillee gaabbiteetti jechuudha. Achumarraan ka'ee shakkamtoota kanatu ajjeese ka jedhu garee qorannaa wajjin hawaasa naannoo wajjin abbaa alangaa wajjin caasaa gandaa wajjin poolisii keenya waliin taane uummata naannoo sanii waliin taaneeti yakki kun akka bahu ta'ee jira jechuudha. Bakka awwaalame ragaadhaan hospitaalaan deeggaramne hospitaalli bakka jirutti ogeessi bakka jirutti reeffa isaa san baafne jechuudha. Kanaaf reeffa isaa san erga baafne booda poolisiin keenya ragaa abbaa alangaa, ragaa naannoo, ragaa sanadaa, ragaa mana yaalaa qindeessee sassaabee sadarkaa sanitti waan raawwatuu danda'u raawwateera. Abbaan alangaa godina Arsii Lixaas ragaa namaa fi hospitaala irraa argateen mana murtii olaanaa godina Arsii Lixaatti himannaa baneera. Manni murtii olaanaa godina Arsii Lixaas galmee himannaa abbaa alangaatiin dhiyaateef ragaadhaan ilaalaa erga ture himatamtuu to'atamtee dhaddacha irratti dhiyaatte ragaa ittisaa waan hin qabneef yaada adabbii abbaa alangaa fi abukaatoo himatamtuu erga caqaseen booda himatamtuu sukkaara aliyii fi himatamaa yeroo harkisaa hin qabamnes hidhaa cimaa umrii guutuun akka adabaman sagalee guutuun murteesseera. Himatamaa alammaffaa adabbises bakka hin jirretti murtaa'ee waan ta'eef adabbiin kun kan isarratti raawwatamu waan ta'eef adabbii hidhaa cimaa umurii guutuun akka adabamu jennee guyyaan isaa kan laaqamu gaafa gara fuulduraa harkisaa barbaadanii poolisiidhaan qabamerraa kan laaqamu ta'uu isaa murtaa'ee jira. Kanaaf himatamtoota lamaan irratti adabbii hidhaa umurii guutuu akka adabamanii jennee wanta seera deemsa bal'ee akka keewwata 149 bu'uuraa shaniitiin sagalee guutuudhaan murtii adabbii umurii guutuu kennee jira. Namoonni dhaddacha irratti arginee dubbisnes adabbiin kenname barsiisaa ta'uu dubbatu. Murtiin manni murtii olaanaa godina Arsii Lixaa kenne namoota isii qofaa waliin taane namoota waan akkana raawwatu kan nama barsiisuuf kan irraa baratan ta'uusaa haalli murtiin kennan baxaamii namatti tola gaariidha. Qaamoleen nageenyaa fi haqaa dubbisnes yakkoonni wal fakkaataan akka hin uumamneef hubannaan hawaasaaf kennamaa jiraachuu himanii namoonni yoo wal dhabdeen gidduu isaaniitti uumames otoo gara yakkaatti hin seenin dura akkaataa aadaatiinis ta'ee seeraan xumurachuu akka qaban dhaamaniiru. Qaamni nageenyaa sadarkaadhaan jiru kun hanga caasa gandaatti wal hidhatee hawaasa isaa hiriirsee maalummaa fi hammeenyummaa yakkaa barsiisuu qaban. Waldhabbii keenya kanaan tarkaanfii yoo fudhanne maatiin nu duuba jira maal ta'a kan jedhu san tasgabbaaniitiin waan isaanii san waldhabbii isaanii san karaa aadaatiin karaa jaarsummaatiin karaa kora maatiitiin hiikkachuu akka qabanii kanarratti hojjechuu qabanii. Yakkoonni akkanaa kun iddoo ittiin raawwatama jedhamee shakkus maatii keessa illee rakkoo yoo qabee kan taate uummanni callisuu osoo hin taane ollaaf ollatti wal araarsuu waliif abboomuu waliif bitamuu qaba yaada jedhuun qaba.